Gaudaa fi waddaan fedhee arrastaanaan borusi sagalee waaqayyoo keessatti of eeguudhaan sagalee waaqoo keessa dhaabbachuudhaan yaada waaqoo keessa jiraachuudhaan akkuma macaafa qulqulluun jedhu Kiristoosiin keessatti of eegdee warra akkas ta'e kanaaf gumaachuudhaaf gara fuulduraatti balbala banaatu jira. Namoonni akkuma beekamu waddaan Phin'eel guyyoota kana keessatti waaqayyo mijeessee fi qajeelchee fi maqaa waddaan Phin'eeliin kennaa jaalalaa yookiis immoo warra rakkattootaatiif gumaacha gargaara isaan godhanii baay'ee itti gammanne sababa kanarraan kan ka'e waddaa kana jala kan jirtan hundumti keessan waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu jechuun jaaladha. Ano obboleessi keessan nagaa bu'uu qaba. Gooftaan nagaa nuuf kenna galataa fudhatu. Sagantaa kana dhaggeeffatee kallattuun dabara teessanii biqiltuu sagalee waaqoo kan dhaggeeffatanii fi sagalee waaqayyoo iddoo tokko dubbisa. Innis akkas jedhama jedhamu kun keessaa kan inni amma sirrii dubbisu raajicha Isaayaas boqonnaa 58 lakkoofsa 8 kaasee dubbisa. Isa booddeen yaada kana hunduma keessaniif sheerii gochuu barbaada jechuudha. Akkas jedhama. Yoo kana hundumaa gootaniif dhimni keessan akka biiftuu ganamaa hin ba'a jedha. Jedhee ka'ee itti fufa. Maqaan keessanis dafee deebi'ee hin fayya jedha. Qajeelummaan keessanis isin hin adeema jedha. Ulfinni koos isin booddeedhaan isin in eegaa jedha. Okay. Dabalee kosa kan jedha yoos isin ana waan beektu yoo kana gootaniif jechuudha waan godhamu sanatti dhufa jechuudha. Yoos isin ana waan beektu anis isiniif nan deebisa gargaarsaaf gara kootti ni iyyattu anis isinin jalaa nan owwaadhaa. Amma gargaarsaaf gara kootti iyyanna waaqayyo immoo jalaa owwaadha yoo maal goone jechuudha itti fufa jedha. Isa beela'eef lakkoofsi kudhan keessumaa isa beela'eef nyaata yoo kennitan isa rakkates yoo gargaartan dhimni keessan dukkana keessatti hin ba'e. Isa beela'eef nyaata yoo kennitan isa rakkate yoo gargaartan dhimni keessan dukkana keessatti ba'e. Ilaalaa amma namni hundumtuu hin soomaa yeroo kunis immoo yeroo guyyaaf soomanii yeroo kadhatanii kadhannaa fuula waaqayyoo yeroo turanidha. Atau iyyuu malee namni hundumtuu soomaa namni hundumtuu kadhataa namni hundumtuu kallattii garaagaraatiin yaada mataa isaa danda'e fi gara waaqootti dhiyeeffatuu fi yookiis immoo itti dhiyaatu kallattii garaagaraa qaba. Haa ta'u iyyuu malee yoo isin kana gootan yoo isin dhageessan isa rakkate yoo gargaartan isa beela'e yoo obaafte yoo nyaachiftanii ifa keessanis dukkana keessatti baasaa dukkanatu ifarratti ba'a jechuun ifatu dukkanicha mo'ata jechuudha. Nuti yeroo hundumaa kan hojjennu waddaan Phin'eeliin da'eeffatee waddaan Phin'eel ishiin gootee waan Kiristoos Iyyasuus jaalatu fakkaattii Kiristoos hin taate lafarratti mul'achuudha. Yookiis immoo ergaa sana fudhattee nama hunduma biraan ga'uudhaa fi qajeelummaa kanaan yaada waaqayyoo keessatti hojjette sagalee kanaan yoo isin kana gootan isa rakkate yoo gargaartan isa beela'e yoo nyaachiftan isa dheebote yoo obaastanii isiniif jedha. Isiniif jechuun amma warri kana godhateera jechuudha. Kanaaf isiniif dukkana keessan irratti ifa baasaa amma dukkana keenya irratti filame jechuudha. Kanaaf gargaarsaaf gara kanatti harka keessan kan diriirsitan kallattii hundumara teessanii haala isinii mijate isinii mijanne keessa teessanii gargaarsaaf harka keessan kan diriirfatan gararratti waaqayyo dukkana keessan irratti ifa isaa baasee. Eebbi waaqayyoo eebbinni kan Abrahaamiif kan isaaf Yaaqoobi jireenya keessan gubbaarratti raawwate. Kanaaf waaqayyoon dhaga'uun yoo yaada waaqoo sana galmaan geenyee hubannee adda baafannee keessa gallee ilaallee sagalee waaqayyoo nuun jedhe sana yoo raawwanne kadhannaan keenya dhaga'ama jechuudha. Wanti waaqoo nurraa barbaadu biyya lafa gubbaatti isa kana jechuudha. Kiristoosiin fakkaachuu yaada Kiristoosii keessatti godhuun deebisanii yaada waaqoo raawwachuudhaan ana gochuu keessaniif baay'ee gammanneerra. Eebbinni kun immoo isin hordofa jechuudha. Yoo isin dhageessan, yoo isin abboomamtan, yoo isin eeshi jettan, yoo isin warra rakkatee fi warra rakkate, warra beela'e, warra dheebote yoo isin obaaftanii dukkana keessan irratti ifa baasaa. Kanaaf sagalee waaqayyoo kanarra dhaabbadhee
yaada waaqayyoo kanarra dhaabbadhee keessumaa lakkoofsi kan walitti dubbisa akkasuma yoo kana hundumaa gootan ibni keessan akka biiftuu ganamaa hin baay'e. Ibni keessan akka biiftuu ganamaa hin baay'e. Madaan keessanis dafee deebi'ee fayyaa'e. Madaan keessan dafee deebi'ee hin fayyaa'e. Kanaaf gargaarsa kana kan gootan hunduma keessaniif waaqayyo sagalee kana ergeera jechuudha. Sagalee kana dhaabbannee yaada waaqayyoo biraan ga'uudhaaf waadaan fedhee har'as taanaan borusi sagalee waaqayyoo keessatti of eeguudhaan sagalee waaqayyoo keessa dhaabbachuudhaan yaada waaqayyoo keessa jiraachuudhaan akkuma macaafa qulqulluun jedhu Kiristoosiin keessatti of eegdee warra akkas ta'e kanaaf gumaachuudhaaf gara fuulduraatti balbala banaatu jira. Namoonni kanatti galtanii yaada kana deeggaruudhaaf kallattii garaagaraatiin qophooftan hin jirtu ta'e yaada kana duukaa bu'uun fedhii keessanis giddeetaa keessanis jechuudha. Waaqayyo waan nurraa barbaadu isa kana ayyaanni waaqayyoo saniif haa baay'atu eebbifama dukkanni keessan ifa waaqarraatiin bu'ameera jechuudha. Kiristoos ifadha. Ificha keessa jirra. Ificha gaggeeffamna. Ificha adeemna. Waan gochuuf jirrus immoo ifa sanatu yeroo hundumaa nutti agarsiisa. Ayyaanni saniif haa baay'atu eebbifama guyyaadha. Sababii kennaa kana daciiffatee baay'ee dhaloonni kan itti gammadee fi kan itti gammadne isa kana Kiristoos galata isaa haa fudhatu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama ayyaanni saniif haa baay'atu. Sagantaa kanarratti warri argamtanii waan xiqqoorraa akkasuma waan xiqqoo argataniirra xiqqoo kan kennitanii waaqayyo xiqqoo keessan haa baay'isu. Ayyaanni saniif haa baay'atu. Gooftaan ayyaana saniif haa baay'isu. Eebbifama. Shaaloom. Shaaloom.